Shalom nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu obbolaa koo jaallatamoo fi kabajamoo afuuraa subii jalatti kan argamtan nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu nus bakka jirrutti haala jiru keessatti nagaa guutuu qabna inni madda nagaa keenya eegumsa nagaa keenya inni ta'e Kiristoos galata guddaa haa fudhatu egaa guyyaa har'as immoo akkuma isinitti beeksifne jechuudha sagantaa dilbii dhalzaaratti akka gaaffiif deebiitti akka diraamaatti akka walalootti wantoota baay'ee jalatti hamma isin jennee turre jechuudha egaa guyyaa har'as tokkos immoo obboleetti tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha egaa namoonni haaraa taatan chaanaalii kanaaf subscribe godha share godha akkuma kana irratti hirmaachuu dandeessu isin simannaa isin jechuu jaallanna jechuudha guyyaa har'aa immoo eenyudha namatti qabattee nuuf dhiyaatee kan jedhuuf immoo maqaasaa yookiis immoo maqaashee asumarraan irraa hubanna jechuudha. Nagaa fi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu obboloota koo nagaa keessanii warreen chaayinaalii saaraa taatanii ani maqaan koo Simboo Araarsaan jedhama ani numneef Simboo gaaffii fi deebiidha waan irraa barattaniif dhaggeeffatanii barattan. Egaa maqaas beeksistee jirtu jechuudha. Xiqqoo sagalee keellee oluuf kaasee jechuudha. Akka dhaga'amutti jechuudha. Sagaleen keenya dhaga'amu yoo ta'e immoo jechuudha nutti himaa jechuudha. Komentii nu barreessuu dandeessu. Gaaffiin keenya akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Akkas jedhama. Gaaffii tokkoffaan jechuudha. Hundumti keessan qixxirteetti yaaluu dandeessu jechuudha. Namni ilma waaqayyotti amane tokko maaliin beekama? Namni ilma waaqayyotti amane tokko jireenya bara baraa ni jiraata. Jireenya gaarii ni jiraata. Lammaffaan immoo wanta barate tokko wanta irraa barate tokko deebisee dhaloota duwwarraan dhufu barsiisa. Namni ilma waaqayyotti amanu jechuudha. Namni ilma waaqayyotti amane tokko maaliin beekama yookiin maal ta'a kan jedhuuf jechuudha. Egaa bultiin keenya jireenya bara baraa qabaateetti jechuudha. Egaa dhugumadha. Namni ilma waaqayyotti amane tokko jireenya addunyaa kanarraa adda tokko hin argata. Karaa fi jireenya dhugaa kan ta'e ilma waaqayyooti jechuudha. Dhabiinsaa Wangeelaayanis boqonnaa 14 irratti karaan jireenyi dhugaan anaan malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u. Sababii jedhuuf jechuudha. Namni isatti hin amanne immoo gara abbaas dhaquu hin danda'u, jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kun gabaabaatti waan ifaa fi bakkee jiru jechuudha. Akkuma kana Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 17 16 gaafa ilaallu immoo waaqayyo abbaan tokkicha lama isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallateedha. Kennuufitti tumaan dhugumas immoo kenneetu jechuudha. Nu jaallatee gara jireenyaatti nu fidee jechuudha. Egaa bultiin keenyas immoo gaaffii dhiyaateef nuuf yaaltee jirti jechuudha. Egaa gaaffii lammaffaan immoo jechuudha. Mudannoo kee tokko nuuf qooduu dandeessaadha. Mudannoo koo isiniif qooduu hin danda'u kolfitanis kolfaa. Asirratti immoo jechuudha. Dandeessuudhaas barachuu dandeessu jechuudha. Namni kamiyyuu mudannoo qaba jechuudha. Mudannoon keenya Simboo maal akka ta'e immoo jechuudha. Waliin an dhaggeeffannaa jechuudha. Gara mudannootti daceenerra jirra jechuudha amma. Egaa mudannoo koo itti kolfitanis kolfaa yoo gadditanis gaddaa yoo barattanis irraa barachuu dandeessu. Ani garuu yeroo biyya dhufee gaafaman dhufu sana mi'a koo fuudhee achi naagoote madaamiin kun. Gaafa ishiin achi naagotee too shaaworii galinaan jette yeroo sana ishiin fuutee too shaaworii nagachuudhaaf achi nageessee ishiin shaaworii galtee. Shindee miti shaaworii galsee jette. Achi yeroo nani ani koo ishii shaaworiin galachuma dhaabbee waan ishiin naan jette maayyuu naaf galuu hin dandeenye. Hin beeku silaa achumaan koo ishiinoo innaa ishiin deebitutti ani shaaworiin galachuma naafadha. Amma tuftee shaaworii galle daashin naan jetti. Ani waan ishiin naan jettu hin beekne duuba ishiin deebi'eessa ishiin shaaworii galle. Egaa mudannoo ishee jechuudha shaaworii gali naan jettee madaamiin kiyyaa yeroo ani yeroo jalqabaadhaaf biyya Beeruutidha kan nuti jirru jechuudha. Bultiin keessa Beeruutidha jechuudha. Yeroo isheen achi deeminaan jettu anaaf waan naaf hin gallee fi ani achuma dhaabadheen eegi. Ammas lammata deemi shaaworii gali gaafa isheen jettu faana isheen qajeelee koottu naan jetti se'eenii kan jedhu jechuudha. Egaa mudannoo yeroo jalqabaati isheen mudattedha jechuudha. Asirraa barumsa qabaattu akkuma kana obboloonni ganaa yeroo biyyoota garaagaraa deemuu jirtu illee irraa hubattu jechuudha. Sababiin isaayyuu wantoonni nuti itti fayyadamnuu fi biyyaa fi iddoo nuti amma jirru garaagarummaa qaba jechuudha. Haaraa waan ta'eef jechuudha. Kanatu ishee mudatee jira jechuudha. Mudannoo kanatti akka barattan abdii guutuu qabna jechuudha. Gaaffii sadaffaan akkas jedha. Gaa'ila qabdaa yookiin immoo hiriyyaa qabdaa yeroo ammaa kanatti siin jedha. Dakki gaa'ilas hin qabu, hiriyaas hin qabu. Ani garuu Yesuus Kiristoos qaba.
Garuu gaafa yeroo nani hawwii koo waaqayyo na gargaaree kaayyoo koo guuttadhe jedhee boodatti an fedha waaqayyoo ta'e gaa'elas godhachuu nan danda'a. Fedha isaati gaa'ela fedhachuu godhachuun nan barbaada. Dursa garuu waaqayyo jaadhe waaqayyo wajjin deddeebi'ee gaa'elis immoo akka fuulduratti akka fedha isaatti godhachuun nan fedha. Ammatti garuu hiriyyaas gaa'elas hin qabu jetteetti obboleettiin keenya simboon jechuudha. Egaa dhaloota ganaa gaa'ela dhaabbataniif dhaamsa maalii qabdaati? Dhaamsi ani qabu garuu fedha waaqayyootiin waaqayyo jabaatanii dhaabbatanii eeggatanii waaqayyo gaafa fedha isaati wanti inni isa harkaa dhabame hin jiru waan ta'eef fedha waaqayyoo ta'e gaa'ela isaanii waaqayyo hin kennaafi waaqayyoon akka isaan eeggatanii karaa fedha waaqayyoo akka gaa'ela isaanii raawwatanii isaan jechuu barbaada. Gaaffii gara arfaffaatti ceenee jirra jechuudha. Gaaffii arfaffaan akkas jedha. Dhaloota amanneef dhaamsa akkamii qabdaa? Dhaamsi ani qabu Yesuus Kiristoos malee daandiin hin jiru. Inni garuu lubbuu isaa dabarsee nuuf laate. Obboloota keenya warreen hin amanneef ammas karaan jireenyaa daandiin jireenya isa malee hin jiru waan ta'eef akka fuula waaqayyootti jaalalaa fi amantiidhaan akkasii kadhadhutti akka fuula waaqayyootti deebitanis jechuu barbaada. Dhaamsi ani qabus kanumadha. Garuu egaa obboleettiin keenya dhaloota amannee fi karaa kan ta'e jireenya kan ta'e dhugaa kan ta'e kan nama gammachiisuu danda'u ifa jireenya kan ta'e Yesuus Kiristoos duwwaadha. Kanaafiyyuu koottaatii isatti amanaa aniyyuu gara isaan dhufeenni fayyi ifa kana keessa isaan jiru keessa isinis immoo koottaa jiraadhaa jettee dhaamsa dabarsitee jechuudha. Guyyaan fayyinaas immoo bor miti sa'aatii boodas miti yookiis immoo halkan miti ji'a dhufus miti torbee dhufus miti waggaa dhufus miti guyyaan fayyinaa amma jechuudha. Sa'aatii ammaa kana keessatti cubbuu maal keessa jiraadhu yakka kamiin hojjedhu ejjis sobis hatis hamminas dalagiyyuu malee guyyaan ati fayyuu dandeessu guyyaan itti qulqullaa'uu dandeessu guyyaan itti hiikamuu dandeessu sa'aatitti ammaa kana sekonditti ammaa kana isa ammaa kana kanaafiyyuu gara Yesuus Kiristoositti koottaa amma dhaloonni dukkana jala jirtan yeroo ammaa kana nu darbitee jennaan argachuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa kana jechuudha guyyitti sa'aatii guyyaa har'aa kana amma argina malee guyyaa kana deebinee hin arginu. Guyyittiin kun har'uma dabartii garuu maqaa isa fakkaatu dhufee guyyaa kana bu'a jechuudha. Bor har'a dukkana keessa daannee bor garuu maal akka nu qunnamu waan hin beeknee fi karaa jireenya isa dhugaa ta'e kanatti koottaa isiniif kan jiru dhaamsa akkasii qabdi obboleettiin keenya. Anillee akkuma kana dhaamsa koottaa ifa argaa ifa keessas immoo jijjiiraadhaa. Ifti kun jireenya qabaa, ulfina qabaa, kabaja qabaa, wanta nama barbaachisu hundumaatu keessa argama. Isiniin jechuu barbaanna jechuudha. Egaa dhaloota viidiyoo kana daawwatanii fi akka isaan dhufan irratti hirmaataniif dhaamsa qabda. Ani dhaamsa isinii qabu obboloota koo biyya keessas biyya alaas eessumayyuu jiraattanii dhaamsa kana ani isiniin jechuu barbaade irraa barumsa gaarii barumsa guddaa irraa barattanii akka share gochuu hin dagatiin isiniin jedha. YouTube isaarratti hirmaachuu akka dandeessan isiniin jedha. Egaa share godhaatii dhaloota hin amanne dubbii kana dhageessa dhugaa ta'e kan dhagtii kottaas immoo irratti hirmaadhaa isin simannaa maatis immoo waliif taanaa dhaamsa jedhuun dabarsitee jirti. Eegaan illee kanatti dabalee jechuudha. Akkuma kana laayikii subscribe godhaatii nu bukkee dhaabadhaa irratti hirmaadhaa kottaa kallattii barbaaddeetanii nu qunnamtanii wajjin sagantaa kanatti hirmaachuu dandeessu jechuudha. Waaqa isin eebbisu eebbifamaa shalom.